Nagaanii fi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu jaallatamoo obboloota. Kun karaa YouTube channel Maarqos Solomoon Official jedhu barsiisa sagalee waaqayyoo isiniif dhiyaatudha. Namoonni fuula YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii nuuf ta'uu hin dagatinaa isinii jechuun jaalladha. Akkuma beekamu barumsa walitti fufaa jaalala waaqayyoo isa dinqisiisaa kan jedhu waliin barachaa jirra. Har'a kutaa 5ffaa keenya jaalalli waaqayyoo mul'ateera kan jedhu irratti dubbanna. Keessumaayyuu xiyyeeffannootiin kutaa macaafa qulqulluu keessaa kutaa tokko irratti xiyyeeffannoon jaalalli waaqayyoo inni mul'ate kun maal akka ta'e akka ilaallu isinitti himuu barbaada. Seensuma irratti yoon isinitti hime jaalalli waaqayyoo maal akka ta'e kutaawwan darban keessatti hedduu isaa ilaalleerra. Inni nuti har'a ilaallu garuu kaayyoon jaalala waaqayyoo inni mul'ate kun akkamitti seedhu sana xiyyeeffannoon ilaalla. Walumaa galatti garuu jaalalli waaqayyoo nutti mul'ateera. Sababni isaa karaan jaalalli waaqayyoo ittiin nu mul'ate karaa Yesuus Kiristoosidha waan ta'eef jechuudha. Kun immoo fayyinni keenya Yesuus Kiristoos keessatti akka inni raawwatame kan nutti argisiisudha. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2 lakkoofsa 4-5 irra sagalee jiru. Waliin ilaallaa xiyyeeffannaatiin caqasa kanarratti waan xiyyeeffadhuuf jechuudha har'a. Caqasuma kanarra dhaabannes wantoota garaagaraa hedduu muraasa isaa ilaaluuf waan yaalluuf jechuudha. Akkas jedha caqasni kuni waaqayyoo namni hundinuu akka fayyuu dhugaa beekuu biras akka ga'u hin fedhaa jedha. Waaqayyo tokkicha inni gidduu dhaabbatee waaqayyoof nama walitti fidus tokkicha. Inni immoo Kiristoos Yesuus isa nama ta'ee mul'ateedha jedha. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2 lakkoofsa 4-5 irra dubbiin jiru jechuudha. Egaa gabaabsinee waan ilaalluuf akkuma caqasaa kanarraa hubannutti fayyinni fedha waaqayyoo ta'uusaa, giddugaleessi tokkicha qofaa ta'uusaa, jaalala waaqayyoo isa mul'ate karaa Yesuus Kiristoosiin akkasumas jaalala waaqayyoo isa Yesuusiin mul'ate qabxiiwwan kana ilaalla. Qabxiiwwan kana tokko tokkoon mee muraasa isaanii haa ilaallu. Fayyinni fedha waaqayyooti gaafa jennu fayyinni waan namni tokko ofii isaatiin uummate miti. Garuu fedha waaqayyooti fayyinni jechuudha. Inni fedha waaqayyoo isa bara durii keessatti yookaan bara baraa keessatti murteeffame. Sababni isaa waaqayyo keenya waaqa yeroon ala hojjechuu danda'u waan ta'eef jechuudha. Fayyinni kun akka tasaatti waan ta'eef miti. Sababni isaa karoora waaqayyoo isa bara baraa keessatti kan qophaa'edha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf fayyinni fedha waaqayyooti jechuu keenya. Waaqayyoo fayyinni fedha waaqayyooti gaafa jennu waaqayyoo fayyina namaa ni barbaada. Kun fedha waaqayyooti. Sababni isaa namni kamiyyuu dhugaa beekuu biraa akka ga'u hin fedha waan nu jedhuuf macaafni qulqulluu waaqayyo akka namni hundinuu fayyuu barbaada jechuudha. Kunis immoo dhugaa beekuu bira gahu. Fayyinni dhugaa tokko irratti kan hundaa'edha. Dhugaan sunis immoo Yesuus Kiristoosidha. Fayyinni kun dhugaa beekuudha jechuudha. Jechuunis Yesuus Kiristoosiin beekuu irratti kan hundaa'u jechuudha. Caqasa macaafa qulqulluu keessaa baay'ee na ajaa'ibsa tokko illee dhugaa kanarra dhaabbadha yoon isiniif qoode Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yommuu bartoota isaaf namoota isatti amananiif waldaa kiristaanaaf kadhatu dubbii ajaa'ibsaa tokko dubbate. Innis immoo akkas jedha. Waaqayyoo isa tokkichaa isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isatti ergitee beekuun isaanii jireenya bara baraati. Kanaaf fayyinni dhugaa beekuudha gaafa jennu dhugaan eenyu jennee gaafa macaafa qulqulluu keessa ilaallu dhugaan tokkicha qofaadha. Inni immoo Yesuus Kiristoosi. Sababni isaa waaqayyo keenya tokkichadha. Waaqayyo inni tokkichi kun immoo dhugaa akka nu beeknu barbaada. Dhugaan immoo Yesuus Kiristoosidha. Namni isa dhugaa isa waaqayyo abbaa biraa nuuf ergame Yesuus Kiristoosiin beeku Yesuusiin beekanii hubachuun immoo jireenya bara baraati nu jedha macaafni qulqulluun keenya. Dhugumayyuu Yesuusiin beekuun jireenya bara baraati. Inni kan biraa qabxiin lammaffaan keenya giddugaleessa tokkicha qofaatu jira. Giddugaleessa tokkicha qofaatu jira gaafa jennu tokkicha sababni isaa Yesuus Kiristoosidha. Inni immoo gidduu dhaabbata waaqayyoof namaa kan ta'edha. Maaliif yoo jenne waaqayyoof nama gidduutti inni dhaabbatu tokkicha. Innis immoo Yesuus Kiristoos isa nama ta'ee mul'atedha. Macaafni qulqulluunis kana nuun jedha. Kana jechuun waaqayyoo fi nama gidduutti inni araarsuuf tokkicha qofaadha. Jechuu keenya kan araarsuuf kan fayyisuu kan biraan hin jiru jechuudha. Hima biraan yoo ibsinu immoo jechuudha. Sababni isaa tokkichadha waan ta'eef jechuudha. Isa kanaaf immoo inni tokkicha ta'e kuni waaqayyoo dhugaa yookaan waaqa guutuu isa ta'ee fi nama dhugaa foon uffachuu isaatiin nama guutuu kan ta'e. Sadarkaan lamman gidduutti immoo riqicha kan ta'e
riqicha kan ta'ee fi ta'uu kan danda'e Yesuus Kiristoosiin qofa akka ta'e nutti argisiisa macaafni qulqulluun keenya. Sababni isaa kun kan irratti hundaa'u nama ta'uu Yesuus Kiristoosiitiin. Maaliif nama ta'e inni gaafachuu dandeenya? Sababni isaa foon uffatee gara biyya lafaa dhufee bakka keenya bu'uuf seera jala akka galuuf cubbuu keenya akka nurraa kaffaluuf. Sababni isaa namni cubbuu qabu Waaqayyoon bira ga'uu hin danda'u. Kun rakkina dhala namaa isaa ulfaataa. Sababni isaa namni uumama isaan cubbamaa waan ta'eef karaa kan biraa cubbuu ta'e namni waan dhalatuuf yookaan immoo cubbuu waan qabuuf uumamaan namni kamiyyuu waan seerri isarraa barbaadu gochuudhaan Waaqayyoon duratti gahaa ta'uu hin danda'u. Kanaafiyyuu waan seerri nurraa barbaadu hundumaa inni bakka keenya bu'ee nuuf kaffaleera. Eenyu foon uffachuu Yesuus Kiristoosiin nama ta'ee mul'achuu Yesuus Kiristoosiin. Kanaaf inni gidduu dhaabbatee namaaf Waaqayyoon walitti araarsee Kiristoos Yesuusidha. Inni immoo nama ta'ee isa mul'ateedha nuun jedha macaafni qulqulluun keenya. Kanaaf sadarkaa kanarraa yookaas immoo inni bakka keenya bu'uuf barbaachise nama ta'uun isaa gabaabumatti Waaqayyoo foon uffachuun isaa sadarkaa kanarra ga'uun isaa inni bakka keenya bu'ee gatii barbaachisu guutummaatti kaffaluu waan danda'u isa qofaa yoo ta'e qofadha. Inni kan biraan qabxii sadaffaan keenya jaalala Waaqayyoo isa mul'ate argina. Dhugaa caqasa kanarra dhaabbanne gaafa ilaallu jaalala Waaqayyoo isa mul'ate gaafa jennu jaalala Waaqayyoo kan nutti mul'ate karaa Yesuus Kiristoosiidha. Yesuus lafa irratti cubbuu tokkollee hin hojjenne, inni cubbuus hin qabu, inni cubbu maleessaadha. Hama hundumaarraa fagaatee gaarii isa Waaqayyoo barbaadu guutummaan isa raawwateedha. Fedha abbaasaa isa raawwateedha. Kanaaf jaalalli Waaqayyoo isa mul'ate gaafa jennu Yesuus keessaan kan mul'ate jechuu keenya. Kana gaafa jennu du'uu isaa qofa miti, jireenyi isaa, abboomamuun isaa fi qajeelummaan isaa hundi nuyiif akka lakkaa'amuufi. Kana jechuun akka nuyi qajeelota taanee Waaqayyoo duratti argamnuuf karaa biraa qajeelummaa Yesuusiin akka keenyatti akka nuuf lakkaa'amuuf yookaan immoo qajeelummaa Yesuusiin Waaqayyoo duratti qajeelota akka nu taanuuf jechuudha. Egaa Waaqayyoo jaalalaan kan guutamedha. Fayyinniif jaalalli Waaqayyoon biraa kan ta'edha. Karaan Waaqayyoon biraa ta'e karaa tokkichadha. Innis Yesuus Kiristoosiin karaa isaa nutti mul'ateera. Kanaafi wanti Waaqayyoon nurraa barbaadu nuyi fayyinee ulfina isaaf akka jiraannu barbaada. Jaalalli Waaqayyoo inni dinqisiisaan mul'ateera gaafa jennu waan Waaqayyoo karaa Yesuus Kiristoosiin nuuf godhe yommuu ta'u, karaa Yesuus Kiristoosiin immoo Waaqayyoo akka nu fayyisee macaafni qulqulluun keenya nutti hima. Kanaafiyyuu Yesuus Kiristoos fayyisaadha. Akkasumas fayyisaa isa tokkicha qofaa kan ta'e akka ta'e nutti argisiisa kutaan kun jechuudha. Inni kan biraatti poointii kana dhaabbannee akkasuma ammaarra dhaabbannee wanti nu ilaallu jaalala Waaqayyoo isa Yesuusiin mul'ate inni arfaffaan nuti ilaallu. Jaalala Waaqayyoo isa Yesuusiin mul'ate. Jaalalli Waaqayyoo inni Yesuusiin mul'ate Yesuus Kiristoos Waaqayyoon ta'e utuu jiru ulfina isaa duwwaaf godhe. Yesuus kun jaalala Waaqayyoo isa Yesuus keessaa mul'ateedha. Inni kun immoo Filiiphoos 2:7 akka barreeffamee jirutti Yesuus ulfina Waaqayyummaa isaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessuu wanta qabatanii tafanitti hin lakkoofnedha. Hiika garaagaraa yoo ilaaltanii ulfina sanaa duwwaaf godheedha. Duwwaaf godhe. Kana jechuun jaalala Waaqayyoo isa Yesuusiin mul'ate duwwaa of gochuusa, ulfina isaa dhiisuusa, Waaqayyo abbaa wajjin wal qixxeete yoo jiru kaayyoo Waaqayyo abbaan dhala namaa fayyisuuf barbaadu raawwachuu kan danda'u Waaqayyo bifa Waaqayyommaatiin utuu jiru ulfina isaa maal godhee duwwaa of godhee mul'achuun isaa jaalala Yesuus Kiristoos keessaa yookaan jaalala Yesuus isa mul'ate nutti argisiisa. Inni ulfina isaa duwwaa of godhee kana jechuun fedhiidhaan itti fayyadamuu dhiisee bifa garbummaa uffatee gara keenya dhufe nama ta'e jechuudha. Kunis jaalala Waaqayyoo isa Yesuusiin mul'ate nutti argisiisa. Jaalalli isaa bakka kanatti caafiin jaalala Waaqayyoo nudhumaa mul'ateera jechuu dandeenya. Sababni isaa Waaqayyoo ilma isaa dabarsee nuuf kennuudhaan jaalala isaa nuuf ibsee ilmi immoo jaalala Waaqayyoo nutti ibsee fannoo irratti du'uu isaa qofaan miti. Garuu guyyaa dhalate irraa eegalee hanga fannoo irratti du'utti inni fedha abbaa raawwachuun isaa immoo jaalalli isaa guddaa ta'uu isaa nutti argisiisa. Waaqayyo jaalaladha akkasumas immoo haqa qabeessadha. Jaalallii fi haqa qabeessa ta'uu Waaqayyoo immoo fannoo irratti mul'ateera. Karaa eenyu? Karaa Yesuus Kiristoos. Egaa Yesuus Kiristoos fedha Waaqayyo abbaa raawwachuudhaaf ulfina isaa dhiisee gara biyya lafaa dhufeera.
Abbaan immoo guutummaatti isatti gammadeera yookiin immoo Yesuus Kiristoositti gammaduu isaa caafata qulqullaa'aa keessatti dhiphina ilmaan namootaa baatu du'a bakka bu'iinsaa ilmaan namootaaf fiduu cubbuun keenya irra kaa'ame akka inni adabamu Waaqayyo isa cabsu jaalala isaa akka ta'e caafata qulqullaa'aatti himu. Keessumaayyuu Isaayyaas 53 lakkoofsa 10 gaafa dubbistan Waaqayyo isaanii dhiphise sana caccabsuun jaalala koo hin ta'e inni lubbuu isaa aarsaa sababii yakkaatiif dhiyaatu godhee yoo dhiyeesse sanyii isaa arguuf jiraadha. Jabinni isaa hin dheerataa jaalalli koos karaa isaa hin raawwatamaa. Yesuus yeroo biyya lafaa kana irra ture guutummaa guutuutti jaalala Waaqayyo abbaa isaa kan raawwate yoo ta'u abbaan illee jaalalli isaa kan itti raawwatamu isa ta'uusaa nutti ibsa. Dabalees immoo fannoo irratti du'uu isaa qofa miti ammas jireenyi isaa hundinuu jaalala Waaqayyo nutti kan mul'isudha. Jaalalli Waaqayyo mul'ateera gaafa jennu Yesuus Kiristoos keessaan fayyina keenya Yesuus Kiristoos keessatti raawwatameera jechuudha. Ulfinni isaa Waaqayyoof haa ta'u. Sababni isaa kun wanta Waaqayyo qofti ofiisaa gochuu danda'u waan ta'eef jechuudha. Kanaaf caaffanni qulqullaa'aan keenya gaafa nutti himu akkuma amma dubbanne Waaqayyo namni hundinuu akka fayyu dhugaa beekuu bira akka ga'us hin fedha. Waaqayyo tokkicha inni gidduu dhaabbate namaaf Waaqayyo walitti araarsus tokkicha. Inni immoo Yesuus Kiristoos inni immoo Kiristoos Yesuus nama ta'ee mul'ateedhaan inni jedhu dhugaawwan kana of keessatti qabata. Caqasni kun jechuudha. Egaa erga caaffanni qulqullaa'aan keessa dubbatee nuti kana hubachuu qabna. Maal hubachuu qabna seedoof tokko rakkoo keenya. Rakkoon keenya cubbuun keenya Waaqayyoof nuyi gidduutti gufuu ta'eera. Inni lammaffaa furmaata Waaqayyoo kaa'e. Furmaanni Waaqayyoo kaa'e immoo Yesuus Kiristoosiin inni Waaqayyoof nama gidduutti keenyan ta'ee kan dhaabbate yookaan riqicha ta'uusaa kan walitti araarse ta'uusaa. Inni kan biraa wanti nu hubachuu qabnu hojii Yesuusiin. Hojii Yesuusii bakka keenya bu'ee du'uu qofa miti jireenya isaa isa qajeelaa nuuf kenna. Bakka keenyas bu'ee du'eera. Bakka keenya bu'ee du'uu isaa caalaa immoo jireenya isaa isa qajeelaa maal godhee nuuf kenneera. Karaa Yesuus Kiristoosiin qajeelummaan immoo nuuf lakkaa'ameera. Seera nurraa barbaadamu yookaan waan seera nurraa barbaadu guutummaatti xumure. Waaqayyo wajjin walitti nu araarseera. Kun hojii Yesuus Kiristoos hojjeteera. Bu'aan isaa nuyi amantiidhaan karaa ayyaana Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin fayyinee jaalala Waaqayyoo keessatti ulfina isaaf akka jiraannudha. Kaayyoon gooftaan nu fayyisu ulfina isaaf. Karaa kan biraa waan Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoosiin nu fayyiseef nuyi ulfina Waaqayyoof kan jiraannudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan galateeffama. Egaa Waaqayyoo jaalala isaa isa bara baraa mul'iseera. Macaafa qulqulluu keessaa erga Yohaannis duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 9 gaafa dubbistanii Waaqayyoo akka nuyi isaan jireenya argannuuf tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti ergee. Kanaan jaalalli Waaqayyoo nu gidduutti mul'ateera. Addunyaa kanarraa namni nama jaallatu dhabuu barbaadu hin jiru. Kun eenyuun bira yoo deemtan yoo arguu dandeessu jireenya dhala namaa keessatti jechuudha. Garuu immoo namni nama jaallatuuf lubbuu isaa dabarsee kennuufiin nama sana jaallatu immoo hin jiru. Carraan kanaan jiru biyya lafaa kanarrayyuu jechuudha. Yesuus garuu jireenya isaa nu kennuun lubbuu isaa nu kennuun guutummaa guutuutti isa nu jaallatedha. Jaalalli Yesuus nu jaallate jaalala jecharra darbee gochaa mul'ate akka ta'e macaafni qulqulluutti dubbata. Keessumaayyuu wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 13 gaafa dubbistan Yesuus dubbii tokko dubbate bartootaan akkas jedha. Namni tokko firoota isaatiif jireenya isaa dabarsee kennuu irra kan caalu jaalala guddaa qabaachuu hin danda'udha. Dhugumayyuu namni tokko nama jaallatuuf jireenya isaa dabarsee lubbuu isaa dabarsee kennuuf irra kan caalu jaalalli guddaan kana caaleen jiru jechuudha. Iddoo kanatti caafiin jaalala Waaqayyoo karaa Yesuus Kiristoosiin kan mul'ate nuuf du'uu isaan akka ta'e macaafni qulqulluun nutti hima jechuudha. Jaalalli Waaqayyoo karaa Yesuus Kiristoosiin mul'ateera. Kunis immoo namoonni isatti amanuun akka fayyan hin fedha Waaqayyo. Sababni jaalala Waaqayyoo kanaa mul'ateef sababni Yesuus lubbuu isaa nuu kennuusaa kun hundinuu maali yoo jenne Waaqayyoo namni Yesuus Kiristoos amanuun akka inni fayyu jaalala Waaqayyooti jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Kun YouTube chaanaalii keenyadha. Namoonni subscribe gochuun nu cina dhaabbadha. Akkasuma hiriyoota keessaniif qooda eebbifamtaniitu gaaffiif yaada yoo qabaattan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Galatooma.